Ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala kootii kan taatan marti keessanuu nagaa rabbii lafaaf hedduu jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam turtan akkamsaa kana keessan ana obboleettiin keessan nagaa guuturraa faa qaba nageenya nama bukkee ture isin birallee haa jiraatu isiniin jecha namoonni chaanala kanaaf warataatan subscribe like gochuudhaan maatii keenyatti dabalama kan maatii koo turtan immoo hanga yoona yaadawwan garaagaraatiin na deeggaraa turtan galatoomaa galata guddaa na bira qabdan isiniin jechuu jaaladha. Deebi'ee dhufee jira obboleewwan kiyyaa akkuma jalqaba irratti argitan kana viidiyoo gabaabduu tan irratti jechuudha. Mucaan viidiyoo waraabee kun jechuudha. Shamarran biyya keessatti hin hafne dhalaan jechaati. Viidiyoo waraabee haa ta'u malee jechuudha. Gaafini isinirraa qaba suma kan viidiyoo waraabee san waliin jechuudha. Ani biyya keessas ta'e biyya alaa sa'aatii kanatti ga'een dhiironni qabanii maalidha waan jedhutu gaafii natti ta'e jechuudha. Maaliif jennaani biyyattiis ta'e nama walumaa galatti jechuudha. Osoo shamarran biyya arabaa kun hin jiraanne osoo dubartoonni godaananii tooniyyuu jechuudha. Isin hin jiraachisni akkamitti jiraattu waan jedhutu yeroo baay'ee sammuu koo na dhiphisa. Haa ta'u malee immoo jechuudha. Akkuma kanatti iyyuu biyyaa ba'anii akkuma kanatti immoo deemanii hojjetanii waa meeqa keessa bu'aa bahii hedduu isaan mudata. Maaliif jennaani nama kana hamma akka kanatti baay'atanii biyyaa ba'anii gariin kan milkaa'anii jiranii gariin immoo kan hin milkoofne turre caala. Sababbiin isaas jireenyi gola namaa akka gaafa biyyaa ba'anii akka gaafa achi ta'anii tilmaaman sababbii namaaf hin taaneef jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee jechuudha maaliif jennaani jiraadhus du'us tokko keessaa filannoo koo ta'ee hojjedheen of jijjiira jettee kutannoodhaan kan lubbuu ofiitti faraddee tooniyyuu jechuudha. Ibiddatti of kattu shamarran malee eessattuu nagarreen jechuudha. Maaliif sodaa tokko malee jechuudha. Maaliif jiraattus jiraattee milkooftus yoo milkoofteerti milkaa'uu baattullee akka hiree ishee godhe ta'uudhaaf gariin ijoollee isaanii kan sadii afur gatanii biyyaa ba'antu jira. Gariin immoo kan haadha ofii dhukkubsattuu manatti dhiisanii biyyaa ba'antu jira. Maaliif jennaani jireenyi Itoophiyaa keessaa kanuma argitan kana sa'aatii kana jechuudha. Jireenyi ani hin beeku maal akka ta'uuf deemu bichaa waaqayyo haa beeku. Maaliif isiniin jedha ani kanan beeku erguma dhaladhee guddadheerraa qabeetii jechuudha. Shamarran dirqiidhaan qixxuma dhiiraa dirqamaan gara wataadaraatti deemi jedhanii warra olis ta'e warra gadi shamarran dirqisiisanii fuudhanii madda waraanaa geessanii bara kana keessan arge jechuudha. Maaliif ani isiniin jedhe maaliif akkamittiin as teechee hubattee akkamittiin irraa dubbatte jechuun keessan hin oolu. Maaliif dhugaan isin jedha keessattuu gara keenya kallattii kamiinuu hin jira amma wanti kun sa'aatii kanatti affasaa jiru jechuudha. Kallattii kamiin jechuudha shamara dhiira osoo hin jenne jechuudha. Ijoollee xixiqqoo ijoollee waggaa 14 ijoollee waggaa 13 bakka dheerattee jennaani ijoolleen umrii ishii 12 hin taane jechuudha. Qabaniiti kan fuudhaa deeman jiru jechuudha. Yoo ol baqatanii warri olii akkasitti yoo gadi baqatanii warri daggalaa akkasitti. Kan kana gaafa laalan maal ta'u as taa'ee maatii kootti dhukkuba yookaas immoo ani miidhamee ka'ee maatiin koo na laalanii boo'urraa biyyuma kanarraan baqadhee fagaadhee amma barri kun darbutti hojjedhee of jijjiira jettee kaa ofitti murteessitee osoo jaalattee osoo hin taane giddiin dirqisiisee deemaa jirutu jira ijoolleen amma sa'aatii kana keessatti jechuudha. Maaliif jennaani tuni xiqqoodha viidiyoon ati waraabde kun xiqqoodha guyyaatti oo xiqqaate jechuudha. Oo xiqqaate biyya san keessaa maali guyyaatti nama mileenaa oltu baa'uula shamarran jechuudha keessaa. Maaliif ka biyya tokko gara biyya tokkootti godaanu bichaa miti jechuudha. Biyyoota garaagaraatti kan godaanu baay'een isaanii jechuudha. Kanaaf walumaa galatti maaliif anis irraa akkan dubbadhu na taasise jechuudha. Bi'aansi jechuudha. Deemtee hojjechuudhaafis kallattii kamiiniyyuu jechuudha. Ina gartanii ijoollee shamaraatitu deemanii xalabaadhaafis ta'e gara kamittiyyuu deemanii chaansii argatanii hojjechuudhaaf kan yeroo gabaabaa keessatti wanti hunduu isaanii mijatee deemuu danda'an shamarran malee dhiirri deemuu hin danda'an. Osoo dhiirri akkuma kanatti akkuma salphaatti akkuma shamarranii kana deemuu hin danda'an ture jechuudha. Maaliif jennaani gaafa giddiin isinitti hammaatte kana isinillee dhuftanii deemtanii shinti beetii nama dhiqxanii hojjechuu waan hin oolle ture jechuudha. Garuu immoo ijoollee dhiiratiif akka salphaatti
haaluma salphaadhaani gara biyya arabaatitti dhufuun kuni baay'ee ulfaataadha karaa dhiiratiin jechuudha. Shamarranis warri yaalii gaggeessanii yaaliin sun deebi'ee fi dhufuu diduuf immoo baay'ee isaaniit jira. Kanaaf obboleewwan kiyyaa maaliif isiniin jedhe beektu warroonni quufanii immoo sa'aatii kana keessatti jechuudha. Maaliif ilmi namaa sa'aatii kana keessatti isa harkaa qabu iyyuu akkatti nagaan oolee ba'ee galee tooniyyuu nyaatu dhabeet bo'a jechuudha. Yeessi inni qabu mootu waa tokkoyyuu ittiin fakkaatu akka barbaadetti maaliif bara kana keessa nama humna qabuu fi nama jalqaba qabeenya kuufatee of harkaa qabutu jiraataa jira sababa ta'eef. Egaa dandeettii shamarran walumaa galatti jechuudha. Ba'aan shamarran baattee deemtu eenyumtuyyuu baachuus hin danda'u. Eenyumtuu bakka shamarranii bu'ee ba'aa isheen dhiibdee deemtu dhiibullee hin danda'u jechuudha. Kanaaf ijoolleen biyya arabaa jirtanii isiniif ta'ee jennaanii obboleewwan keessa shamarranii jechuudha. Isaan biyya jiraniyyuu amma fakkeenyaaf naannawaa keessatti yeroodha yerootti silkiin isiniif hojjechuu dhiisuu danda'a. Bilbiltanii gaafachuu dhiisuu dandeessanii. Maaliif niitoorkii yeroodha yerootti akkuma barbaadanitti isiniif hin hojjetu. Daayirektii bilbiluudhaaf immoo yeroo baay'ee maallaqa nama nyaataa jechuudha. Kanaaf akkuma kootti qabee waan irraa dubbadhuuf jechuudha. Gaafa argattaniitu mootu nagahuma waaqa gaafachuudhaaf haala isaan itti jiran hubachuuf kaatanii maaltu jira yoo ta'anii gaafatanii kan sammuu keessanis hin cannaqu ijoollee shamarraalee guuraa jiranii waan jedhan gaafa dhaga'u jechuudha keessa kootti jechuudha. Maal gochuu bara kana keessa jiraadheen jedhee maaliifi siniif ta'ee walitti qabdanii maatii keessan mara sassaabdanii biyyaa hin baastanii biyya ofiirraa biyya irraa dhalatanirraayis immoo godaananii tooniyyuu jechuudha. Biyyi ormaa akkasitti maatii walitti qabee kan isin fudhatu eessa jira hin jiru. Maaliif jennaan jireenyi gola namaatis akkamittiin akka hojjetamtee jiraattamu kanuma argaa jirru kanuma walii ilaalaa jirru kana waan ta'eef jechuudha. Baay'ee tokko jechuudha. Dhugaan isiniin jedha. Walumaa galatti jireenya bara kana keessa dhaladhee dachee kanarra jiraachuun osoo ta'uu baate jettanitti waaqa walitti buutu. Walumaa galatti maaltu natti dhagahame viidiyoo mucaan kun gadhiise kanarratti isaaniif ta'ee warri chaansii akkasitti argatanii jechuudha. Godaanan sun hamma ta'e tokko jechuudha. Hamma ta'e tokko maaliif har'a maatiin sa'aatii kana isa facaasayyuu akkatti hammatanii tooniyyuu nyaatan dhabaa jiranii. Namni jajjabaan namni humna qabne jechuudha. Ijoollee harkaa guuranii ijoolleen isaanii namni tokko dhalli umuriin isaanii waggaa 10 olii namni isaan bukkee turuu danda'u hin jiru. Kallattii kamiiniyyuu kan dhufee argannaan qabee fuudhee deemudha. Biyaansi asoo jiraatan biyaansi asoo jiraanne hamma ta'e tokko haadhaaf abbaa keessan sana qoonqoon akka hin ajjeesne hamma ofii keessanii miidhamtanillee maatii keessan sana mootu harka qabuu dandeessan jechuudha. Kanaaf inni biyya keessa jiru ani dhugumatti biyyattiin kana booda sir'attee biyyi suni nagaa argattee ilmi namaa akka barbaadetti mana isaatitti ba'ee galee waan qabu nyaatee dhugee jiraata jedhee yaadu baay'ee tokko ulfaata. Baay'ee tokko jechuudha jireenya isin jibbisiisaa haalli biyyi teenya ammatti jirtu jechuudha. Walumaa galatti jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyya maal isin jechuu barbaadetananii yeroo baay'ee jechuudha. Sa'aatii argachuus dhiisuus dandeenya, hubachuus dandeenya, gara hubachuus dhiisuu dandeenya jechuudha. Akkamittiin akka isaan jiranii amma isinii danda'ametti maallaqni illee isin harkaa dhumutus daayirektis bilbiltaan maatii keessa yerootti akkamittiin akka isaan jiran bilbilaa hubadhaa. Ji'a kalee isaan bilbilee har'a rakkoo hin qabu takka tureen bilbilaaf jettanii tooniyyuu jechuudha. Maaliif sa'aatiin kuni ji'a miti guyyaa gimmaasha sa'aatii jechuudha. Sana walakkaa keessattuyyuu maal takka uumamu maal takka ta'u wanti isin irraa beektan hin jiru. Egaa walumaa galatti waaqayyo biyya keenyatti nagaa nu haa fidu. Nus immootu jijjiiramna jennee nama warra gana biyyaa kun akka kanatti sallafanii akka kanatti biyyaa ba'aa jiranis nus warra kan dursinee biyyaa baanis waaqayyo isaanis haa milkeessuun immoo nagaan dhuguma waaqayyo irraa yoo ta'e jechuudha. Bara kana keessa kana booda namarraa abdiin hin jiru. Dhuguma biyyattiin nagaa argattee nutillee waaqayyoon waan hunda isaa jechuudha. Isin ga'a jedhee imimmaan namoota jajjabaa imimmaan haadhawwanii abbaawwan keenya
bo'anii galgala ganama rabbiitti bu'an kana imimmaan isaanii kana isaaniif lakkaa'ee dhuguma waaqayyootti furmaata isaaniif fidee nama galiitu maatii keenya rabbi ijaa wal agarsiisu rabbi nu haa taasisuun isin jedha. Egaa ijoolleen dhiiraa sa'aatii kanatti jechuudha. Maaliif jennaani isiniif ta'a taanaan chaansii argattan taananii biyya keessa teenyee birrii as ergii hojjannaa kana hojjannaa jettanii ijoollee shamaraa harka eeguu osoo hin taane ofii keessaniifuu jireenyi achi keessaa isiniif hin taane waan ta'eef maaliif jennaan ijoollees qabaachuu baattanii dirqama namni kamiyyuu jechuudha ijoollee isaarraa jechuudha ka ijoollee lama ka ijoollee tokko qabu dirqama fuudhanii deemu jechuudha. Kanaaf yoo isiniif ta'ee isiniif mijatee birrii as fidii jettanii sanaanii amma danda'amaa ta'etti tooftaa ittiin kallattii jijjiirratanii deemtanii hojjettan barbaadatii deema hojjedha. Shamarran bichaa miti kan dirqama qabanii isinis dirqama qabdanii hojjedhaa maatii keessanillee gargaara. Hojjedhaati hiriyoottan keessan as ta'anii toonii dadhabaa jiranillee harka qaba walumaan hojjedhaati of jijjiiraa isin jechuu jaaladha. Maaliif dirqamni kan nama tokko bichaa miti. Namni tokko qofti hojjetee nama meeqatama jiraachisuun hin danda'amu waan ta'eef kanaaf hundi keessanuyyuu hamma dandeettii keessanitti gahee keessan baadhaa isin jedha. Kuni dhaamsa ijoollee dhiiratii fi egaa obboleewwan kiyyaa viidiyoo kana laalee ka'ee maatiin koo naa bilbilanii gaafa sagalee maatii koo dhaga'ee wantoota adda addaa dhaga'u jechuudha. Osoo naaf ta'ee ijoollee obbolaawwan kiyyees akkasitti hunda biyyaa baasee waan jedhu tokko faatu natti dhaga'ame. Sababbi isaas iddoon ani jiru haalli ani keessa jiru naaf mijatee miti. Haalan itti jiru akkamittiin akka jiru nin beeka. Garuu mootuu hammamis yoo ta'e hacuuccamtanis hammam takka hojiin isinittis baay'atu dararri akka Itoophiyaa keessa jiru kuni biyya ormaa keessa hin jira jedhee yaadu. Maaliif kan keenya walumaa galatti sa'aatiitti seerri jira laata biyya keenya keessa seerri jiraayi. Namni seeran bulaa jira waan jedhu gaafii isinitti ta'u jira sababbii ta'eef jechuudha. Kanaaf namaa ta'een mootuu maatii ofii walitti qabanii biyyaa baasuun hin danda'amu. Walumaa galatti waaqayyo nagaa fidu maal goonaa humna hin qabnu kan humna qabu rabbiidha. Rabbi guyyaa tokko isin ga'a wanti hundi isaayyuu nuun jedhee biyya keenyatti rabbiin haa ga'a nu haa fidu. Kana bichaadha galgala ganama rabbitti bo'uudha. Egaa obboleewwan kiyyaa dhugaan isin jedha tarii namni keessan akka koo kanatti yeroo baay'ee ol baastanii buustanii yaaddanii nama itti dubbattanii baafattan dhabdanii toonii cannaqamtanii jirtan jiraachuu dandeessanii. Biyaansi nuti warri miidiyaa kanarra oollu namni dhufnee toonii miidiyaa kanarratti afuura baafannee gaaris ta'e yara hamma ta'e tokko nu qallalu furmaata jedhee yaada. Kanaaf namoonni akka koo kana yaadni sammuu keessan dhiphisee cannaqamtanii jiraattanii baay'een keessan jirtu. Kanaaf sinsin nawwattu jedhee yaada. Namoonni kaan immoo lafaa kaanii warri faradanis hin dhabamanii walumaa galatti yaada bal'aa namni qabdan koomentii jala naa ka'a. Hanga viidiyoo biraa walitti deemnutti turtii gaariin isin jedha. Nagaan naaf tura. Waaqayyo biyya keenyatti nagaa nu haa fidu. Nullee lafa jirrutti rabbi nagaa nu haa kennuun isin jedha. Turtii gaarii.